Akkam jirtu qaqqaaliin uummanni Oromoo bakka jirtanitti nagaan koo isiniif haa ga'u jechaa guyyaarraa kan ammoo sagantaa biraatiin walitti deebinee jirra. Egaan viidiyoon koo guyyaarraa kan inni irratti xiyyeeffatu DV 2022 akkamitti akka guuttanidha. Kanas information isaa guutuu isaan isiniif kennu waan ta'eef amma dhumaatti nu hordofuun dagatinaan isiniin jedha. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube kootti dhuftan immoo wantoota diimtuu gajjallaatti argitan kana subscribe kan jettu sanarratti kilik gochuudhaan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaan gara tutorialii koo guyyaa irratti gaafan darbuu DV'n lottery egaan guyyaa kaleessaa gadhiifamee jira jechuudha. Ammanii galgaladha kan hin waraabee garuu immoo boor guyyaadha kan hin upload isiniif godhu jechuudha. Amma yeroo ammaa kana sa'aatiin jaateera sa'aatii muraasa dura kan isaan gadhiisan jechuudha. Garuu immoo amma edit godhee booridha kan hin gadhiisu waan ta'eefidha. Kanaaf guutuu dandeessu jechuudha isin kana booda. Kanaaf informationii guutuu isaa isiniif kenna amma dhumaatti nu hordofuun dagatinaa. Kallattii garaagaraatiin illee share yoo gootan Facebook irratti iddoo garaagaraatti yoo share gootan gaa isinillee akkuma fayyadamtan namoonnis itti fayyadamu waan ta'eef share gochuu isin dagatinaa isiniin jedha. Instruction irra saaraati yeroon isiniif ka'utti DV 2022 instruction isaa dubbisuu dandeessu. Garuu isa 2021 irratti wanti haaraan baay'ee waan dabalamee jiru waan ta'eef isa kana hin dhiisna jechuudha. Kanaaf instructionii gara footootti dabarraa jechuudha. Instructioniin footoos kan bara darbee irraati wanti isa adda taasisu baay'een hin jiru. Garuu akkasumatti ilaaluuf jecha yoo ilaalle amma kanaafi kunoo gadi buutanii ilaaluu dandeessu footota akkamitti akka upload godhan jechuudha. Iddoo kanaati kunoo gadi buutanii shadow and lighting kan jedhu kunoo iddoo kanatti amma kuni shadow sin qabu ifaadhas jechuudha. Kanaaf kun isiniin ta'a. Iddoo kanatti akka argitan kun hin ta'uu kunis hin ta'uu warreen XX irra kakkaa'e kuni hin taane jechuudha. Amma iddoo kanatti kun damsazza dheeraa kun immoo kalarii biraa uumeeraa jechuudha. Isheen kun hin taati kun immoo shaadoo qabaa jechuudha. Kana dagachuu qabdanii yeroo footoo kaatan jechuudha. Moobaayilii keessaniin footoo bareedaa baakgiraawundiin isaa adii ta'e kaatanii ofii keessaniitii upload godhachuu hin dandeessu jechuudha. Ofuma keessaniitii kompiitara keessaniitiinis ta'e moobaayilii keessaniitiin na hordofuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafi iddoo kanatti gilaasiinis hin danda'amu. Gilaasiin gonkumaa hin danda'amu jechuudha gilaasii fayyadamuuni. Kanaafi yoo gilaasiin fayyadamtee ofirraa baastanii yookiin immoo ofirraa baastanii footoo ka'uu qabdu jechuudha. Footoom sanaa fi kan biraan footoo saayiziin yeroo hundumaa kan inni ta'uu qabu 2x2 inchiidha jechuudha. Iddoo kanatti kan isaan jedhanii jiranii 2x2 inchiin iddoo kanatti hin danda'ama jechuudha. Piksiliinsaa yookiin immoo 600 jechuudha. Yeroo baay'ee kun maal jedhama mana footootti square isa jedhamu jechuudha. Squareidha jechuudha kun amma iddoo kanatti kan argitanii. Kanaaf akka kanatti gochuun dagatinaa isiniin jedhaa jechuudha. Yoo akkamitti footoo kana immoo akkamitti akka hojjetamu barbaadanii footoo bara darbee akkamitti footoo keenya edit godhannee upload goona kan jedhu hojjedheen jira waan ta'eef isaa viidiyoo kana description isaa jalaatii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kan biraan resolution isaadha. Resolutioniin isaa kun ta'e akkuma argitan kun acceptableidha jechuudha. Kan biraan iddoo kanatti akka argitanii wantoota garaagaraa dimsiis yoo hidhee wantoota barreeffamni akkasitti irra jiran waan akkasii kun hin fudhatamu jechuudha. Kanaaf isa kana sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Inchii 2x2 fayyadamtan yookiin immoo milimeetira 51 taa'amsu milimeetira 51 akka kanatti yoo fayyadamtan gaariidha jechuudha. Kan biraan data alteration and digital alteration and retouching kan jedhu immoo edit gootanii kunoo qaama isaarraa kukkutuun isinirra hin jiru jechuudha gaafa kuttanii. Kanaaf isa kana sirriitti eeggachuudha jechuudha isinirra jira jechuudha gaafa hojjettan jechuudha. Kan biraan pose and expression kolfaa waan adda addaa hojjetaa footoo irratti hin danda'amu jechuudha. Kan biraan haatiin hin danda'amu. Kunoo iddoo kana immoo akkuma argitanii warri musliimaa yeroo fayyadamtan fuula keessan sirriitti guutummaa guutuutti kan agarsiisu ta'uu qabaa jechuudha. Kunoo akka kanatti ta'uu hin qabu. Kunoo isheen kun amma fuula ishee haguugdee jirti. Kun immoo sirriitti mul'istee jirti jechuudha. Kun hin fudhatama. Inni kun immoo fudhatama jechuudha. Warri ijoollee kunoo akka kanatti footoon kaasinaa xuxxoo ishitti maal jedhamtu maqaa isheen beeku. Kan biraan iskarbii fa'aa ofitti waan ni gootanii keeppii uffatanii waan akkasii ka'uu hin danda'amu jechuudha. Kan biraan baakgiraawundiidha. Baakgiraawundiin keessan yeroo kamiyyuu kan inni ta'uu qabu adiidha jechuudha. Adii clear ta'e ta'uu qabaa jechuudha. Kun akka argitan kana kalarii gosa biraa yoo gootan kun dhiibbaa isinirratti geessa waan ta'eef isa kana sirriitti ilaaluu isinirra jira jechuudha.
kan isinitti himu iddoo kanatti jechuudha. Sababa footoo kufuu dandeessu. Ammayyuu irra deebiin jedha sababa footoo kufuu dandeessu. Baakgiraawundii keessan sirriitti ilaalaa ammayyuu isinitti himaa footoo keessan qofaan sin dabarsuu dhiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf isa kana sirriitti itti yaadaa adeema. Kan biraan children ijoolleen akkamitti footoo ka'u kan jedhu sun as keessa hin jiraachuudha. Akkamitti footoo ka'uu qabu kan jedhu. Kanaaf sirriitti hordofaa isa kana seera isaa guuttaachuudha. Isin footoo keessan baakgiraawundiin keessan adii kan ta'e sirriitti kan mul'attanii waan tokkoyyuu qaama keessan irraati kan hin cinne ta'uusaa agarsiisuu qabdu jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf isa kana haala kanaatiin ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Erga kana guuttanii amma gara piroosesii isaatti dabarraa jechuudha. Kun akkuma argitan iddoo kanaatti begin entry kan jedhu irratti kilik gootu jechuudha. Zan iddoo kanaatti akkuma dhuftaniin kana isin gaafata yeroo baay'ee. Zan kana isin ofii keessaniiti qubee isaa eegdanii guutuu isin irra jiraachuudha. Yeroo hundumaa gaafata isa kana. Kanaaf seeraan guutuu isin irra jiraachuudha. Amma inan guutaa ofii kooti. Yoommoo amma iddoo kanatti amma natti mul'ataa hin jiru. Iddoo kanaatti yoo isinitti mul'achuu didee change jettanii iddoo kanaatti waan gochuu dandeessu jechuudha. Isiniif jijjiira. Amma wayyanatti fakkaata. Then PW TM YD then submit jechuudha yoo fixanii. Amma kun gara kanaatti jechuudha kan inni dabarsee jiru. Iddoo kanatti kan isin guuttan maqaa akaakayyuu keessanidha jechuudha. Fakkeenyaaf hammanii informationii kan koo guutan isinitti agarsiisaa jechuudha. Goshuudha fakkeenyaaf akaakayyuun koo. Then iddoo kanatti maqaa keessan jechuudha. Lataadha maqaan koo. Middle name koo maqaa abbaa kooti Labataadha. Kan biraa iddoo kanaatti gender kan jedhamu filattu. Birthday keessanii sirriitti guutuu qabdu iddoo kanaatti kan isinitti himuu qabu jechuudha. Irraanfattaniinaan namni irraanfatee hafe ofii kooti beekan. Namni birthday isaa isa guutee fi yeroo isaaf dhufetti immoo nama irraanfate jechuudha. Kanaaf birthday keessan kana guuttadhaa irraanfachuu isin irra hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf ankoo yoon guutee ammanii ji'a 8ffaa keessan dhaladhee akka warra faranjiitti jijjiirtanii guutuun isin irra jiraachuudha. Yoon beektan ta'e konverter jettanii sarchi gochuu dandeessu. Kalaandarii keenya gara kalaandarii Gregoriyaaniitti kan jijjiiru weebsaayitiin jira waan ta'eef sarchi gootanii irratti jijjiirachuu dandeessu. Guyyaa dhaloota keessanii gashitanii akka warra Awuroopaatti ofiisaas jijjiira. Gaaf bultii 30 1999 jechuudha. Zan iddoo kanaatti city where you born eessatti dhalatte magaalaatti dhalatte qofaadha jechuudha. Magaalaan itti dhalatte fakkeenyaaf Giddaadha waan ta'eef Giddaan jedha jechuudha. Giddaa. Amma kuni city yoon beekamu ta'e isa kanatti kilik gootu isa kan waan beektanii magaalaatti dhalattan magaalaa keessan guutuu jechuudha. Kun biyyatti dhalattedha. Iddoo kanaatti fakkeenyaaf biyyi koo eessatti dhaladhe ammanii Oromiyaa keessatti dhaladhe garuu Oromiyaan hin jiru. Itoophiyaan guuttaachuudha. Zan iddoo kana akkuma geessaniin Jaaffaa irratti kan isin gaafatu country of eligibility for TV jedhudha. Yes jettanii dabartu jechuudha. Iddoo kanatti yes jettanii dabartu. Amma iddoo kanarra geenye irraa jechuudha. Dhimma baay'ee barbaachisaa ta'e irraa paaspoortii irra geenye jirra jechuudha. Kanaaf iddoo kanaatti wanti isin gootan paaspoortii iddoo kanarratti jiru jechuudha. Guutummaa guutuutti paaspoortii warri qabdan irratti guutuu jechuudha. Warri paaspoortii hin qabne informationii kan biraa waan jiruuf gara dhumaarratti sana naasa'a. Iddoo kanarratti paaspoortii keessan hin guutuu jechuudha. Maqaa paaspoortii keessan irra jiru. Fakkeenyaaf maqaan koo akka jira jirutti jechuudha. Last name asirratti nan guutaa. Last name achi first name kana irraanfachuun irra jiru. Middle name maqaa abbaadha. Kanadha jechuudha. Zan paaspoortii nambarii keessan irratti guutuu jechuudha. Amma iddoo kanatti paaspoortii nambarii keessan guutuu jechuudha. Paaspoortii nambarii jechuun EP jedhee kan ka'u wayiidha. Kanaaf isa irratti guutuu jechuudha. Iddoo kanatti EP wayii jedhee ka'a isa guutuu hin dagatina. Kanaaf kana lakkoofsa itti guuttanii dabartu jechuudha. Iddoo kanatti kooddii keessan irratti guuttanii fakkeenya isinitti agarsiise. Iddoo kanaatti dhuftanii expire yeroo kamidha kan inni expire godhu. Waan inni keessanii jechuudha. Paaspoortiin keessanii isa irratti guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf expire kan godhu waan koo manziinsaa gaafa ji'a 11 jechuun November jechuudha. Gaafa bultii 15 2000 meeqa jechuudha? 2023 jechuudha. 2023
expire godhaa jechuudha iddoo kanaati akkuma argitanii. Kanaaf iddoo kanaati kan isin gootan baran expire godhaa. Iddoo kanatti immoo kan isin gootanii biyyi isiniif laatte eenyudha? Itoophiyaadha moo eenyudha? Biyya kamidha? Isa kana adda baafachuun isinirra jira jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaadha. Itoophiyaarraan fudhadhe waan ta'eef hammanii Itoophiyaan jira jechuudha. Itoophiyaan jira. Iddoo kanaati warri paaspoortii hin qabne iddoo kanatti akkuma argitanii waan isiniif kennameera jechuudha. Informationiin isin ittiin guutuun barbaadan jechuudha. Tokkoffaa irratti yoo I am not required to submit passport jettanii tokkoffaa stateless yoo taatan yookiin immoo no nationality nama hin qabne jechuudha. Nama Itoophiyaa keessa jiruuf statelessiin hin ta'u guutummaa guutuu jechuudha. No nationality jechuun Itoophiyaa keessa hin ta'u. Maaliif Itoophiyaa keessa jiraattee nationality qabda hin beeku sana jechuudha dhaabbanni biyya alaa. Garuu immoo fakkeenyaaf biyya biraarraa dhuftanii Itoophiyaa keessa kan jiraatan Keeniyaa fa'aarraa fakkeenyaaf Keeniyaatti dhuftee Itoophiyaa keessa jiraatan taanaan yoo nationality biyya Itoophiyaa kanaan qabdu ta'e stateless jettee guutuu dandeessaa jechuudha. Lammaffaa irratti immoo national of communist controlled country yoo ta'e fakkeenyaaf biyyoonni communistiidhaan bulan jiru isaanidha yoo ta'e. Garuu immoo Itoophiyaan ammasii kan isin gochuu hin dandeenye Itoophiyaan communistii miti kan addunyaan beeku dimokiraatii kan isheen addunyaa irratti galmooftee jirtu jechuudha. Sadaffaa irratti unable to obtain passport and have received an individual waiver of the passport required. Biyyaans kan isin jechuu dandeessan kanadha jechuudha. Filannoon dhumaa isin qabdanii. Garuu yeroo dhiyootti immigreeshinii yookiin immoo dhimmi paaspoortii baasanii akka namni hundumtuu akka baafatuuf haala mijeessaa jira. Guyyaarraa kanallee Facebook isaan irratti gadhiisanii turanii. Isallee egaa hordofuu dandeessu jechuudha. Facebook isaanii immigreeshinii isaan irratti argeen ture har'a. Kanaaf warri paaspoortii baafachuu dandeessan utuu deemtanii paaspoortii baafatanii baay'ee gaariidha. DV kana guutuu keessanii dura. Garuu immoo yooma akkasumatti carraa koo yaala jettanii ani baay'ee isin hin jajjabeessu. Garuu immoo unable to obtain passport jechuu dandeessu jechuudha. Carraa dhumaa kanaa jechuudha. Maaliif ammayyuu carraan keessan persentiin isaa baay'ee gadaanaadha jechuudha. Namni paaspoortii malee guuttanii. Garuu immoo opshiniin jiru isa kanadha jechuudha. Isinitti meera. Kan biraa iddoo kanaati fotograafii keessan jechuudha kan isin upload gootan jechuudha. Ammani fotograafii koo kanaan dura kan hin qabu jira isan irratti upload godhaa jechuudha. Amma kun iddoo kanatti akka argitanii footoon kuni pikseliin isaa jechuudha 600 jechuudha. Kun jechuudha. Footoon isaa kuni. Kanaaf amma footoon kuni kanaaf hin ta'a waan ta'eef isa kana jechuudha kan inni upload irratti godhu. Ofii isaatii iddoo kana dhufaa jechuudha. Kun walaa iddoo kanatti akka argitanii. Kanaaf iddoo kanaatti akkuma argitanii kana salphaatti gashiin jira. Iddoo kanatti in care of kan jedhu kana dhiisanii dabartanii address line keessa address line 1 keessan isin gaafataa jira jechuudha. Iddoo kanatti address line 1 in keenya nuti biyyi keenya address line waan akkasii kana waan hin qabneef fakkeenyaaf Bishooftuu waan hin jira dhuufamanii Bishooftuun jedha jechuudha. Bishooftuu. Then address line 2 iddoo kanarratti maal gootu posta numberii yoo qabu ta'e posta box ettanii guutuu jechuudha. Posta boxii fakkeenyaaf kanaaf postaan numberiin koo kan koo fakkeenyaaf hammani postaan numberii qabaa kanan qabaa jechuudha. Kuni isin barbaachisu optionalidha. Yommuu qabaattan baay'ee gaariidha isin fayyada waan ta'eef jechuudha. Iddoo kanatti taawunii keessanii hammani Bishooftuudha jechuudha kan hin guutu. Bishooftuuma waan hin jiraadhuuf jechuudha. Then Bishooftuu jettu. Taawunii keessan erga Bishooftuu jettanii iddoo kana distriktii keessan sin gaafata akkasumatti province state naamnidha kana Oromiyaa jettu jechuudha. Oromiyaa. Iddoo kanaatti zip koodii sin gaafata. Zip koodiin kan Itoophiyaa baay'inaan kan beekamu 1000dha. Naannoo keessan warri zip naannoo koodii keessanii beektan yookiin immoo postal koodii yookiin immoo area koodii isa jedhamu jechuudha. Isa warri beektan guutuu dandeessu yoo hin beektan ta'e immoo iddoo kanaatti no postal code jettanii iddoo kanaatti guutuu dandeessu jechuudha. Kun zip koodii kana jechuudha. Garuu immoo yeroo baay'ee 1000dha. Kan naannoo keessanii yoo beektan ta'e 1000 yoo guuttan kun sirriidha jechuudha. Kan biraan iddoo kanaatti kan isin guuttanii country iddoo kana keessatti Itoophiyaa jettanii guutuu jechuudha. Amma wanti kun dhumeera jechuudha. Country where you are live kan jedhu kun biyya ani amma jiraadhaa jiru eessadha. Itoophiyaa jettanii guuttanii dabartu jechuudha. Kana iddoo kanaatti numberiidha. Lakkoofsa bilbilaa keessan guutuu iddoo kanatti optionalidha yoo barbaadanis guutaas dhiisaas niin jedhaa jira. Garuu immoo hin guunnaa jechuudha. Amma kun ankoodha jechuudha. Iddoo kanatti ammani bilbila koo guuteera. Iddoo kanatti imeelii sin gaafataa. Imeelii hin guutuu jechuudha. Imeelii keessan naan danatti guutuu.
Zan iimeelii keessanis erga guutanii booda wanti isin hafu waan tokkodha jechuudha. Iddoo kanaatti dhimma baay'ee informationii baay'ee barbaachisaa ta'e what is the largest level of education you have achieved amma ammaatti barnoota sadarkaa kam fixxee jechaa jira jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti kan isin hubachuu qabdanii namoonni kutaa 10 qofa fixxanii dhaabattan iddoo kanatti hin guuttan jechuudha. Jalaa kanarraatti dubbisuu dandeessu. Vocational schoolii barattanis warri teessan fakkeenyaaf tekinika barattanii warri fixxanii teessanii kanas guutuu hin dandeessan jechuudha. Garuu tekinika barattanii fixxanii waggaa tokko waggaa lama hojjettanii experience dhiyeessuu hin dandeessu yoo ta'e isinis guutuu dandeessu jechuudha. Kanaaf akka kanatti hubachuu qabdu jechuudha. Kanaaf iddoo kanaatti isa kana sirriitti hubachuun hin danda'ama jechuudha. Kun akkuma argitanii you must have minimum of high school diploma. High school diploma qabaachuu qabdu yoo xiqqaate isiniin jechaa jira jechuudha. High school diploma immoo kan yeroo baay'ee kennamu Itoophiyaa kutaa 12tti jechuudha. Kanaaf isa kana qabaachuu qabdu. Iddoo kanaatti vocational schools equivalency degrees are not acceptable jechaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo tekinika warri baratanii vocationalii warri jedhaman isaan waan ta'eef isa kanallee waan hubachuu hin danda'amu jechuudha. Yoo garuu immoo workid yookiin immoo ittiin hojii hojjetanii ta'e isiniif fudhatama jechuudha. Kanaaf hamman iddoo kanaatti hammanii amma ammaatti kan inni barnootaan achieved godhee high school digriidha jechuudha. Kanaaf high school digrii godhee dhiyeeffachuu waan danda'uuf high school digrii jettu jechuudha iddoo kanatti zan hin dabartu jechuudha. Amma ammaatti maaldha kan jedhu iddoo kanaatti marital staatusiin keessan amma ammaatti unmarriedidha waan tokko hin fuune qulqulluun nama rabbitanii. Iddoo kanaatti number of children amma ijoollee meeqa qaba ijoollee arfan tokko qaba. Kun hawwii gara fuulduraa. Eeshi dhiifama. Iddoo kanatti waan tokko yoo waan hin qabneef yoo barbaadan zeeroottanii guutuu dandeessu. Then erga kan hundumaa fixaniiti maal jettu jechuudha continue jettu jechuudha. Amma yeroo ammaa kana wanti hundumtuu dhumeeraa jechuudha. Yeroo ammaa kana waraqata keessan isiniif kennaa jechuudha. Kanaaf amma continue goona. Kanaaf kun amma iddoo kanatti na dabarseera. Kun amma akkuma argitanii gara kanatti akkasiin review gootaniifidha. Kanaaf go back to part 1 jechuu hin dandeessu jechuudha. Go back jettanii ilaaluu dandeessu. Kanaaf informationii keessan guutummaa isaa erga check gootaniiti submit jettu jechuudha. Kun akkuma argitanii iddoo kanaatti confirmed naan jedheera jechuudha. Koodiin koo isiniif kenna confirmation numberii keessanii birthday keessan kana hundumaa waan tokko gatuun sinirra hin jiru jechuudha. Yoo barbaadan screenshot gootanii kaa'achuu dandeessu. Yoo immoo barbaadan iddoo kanaatti print jettanii printis godhatanii kaa'achuu hin dandeessu jechuudha. Mala salphaa kanaatiin kanaaf haala kanaatiin salphaatti guuttachuu hin dandeessu jechuudha. Ana hordofuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Akka haala kanaatiin guuttachuu hin dandeessu isiniin jedha. Nagaan naaf turaan isiniin jedha. Nagaatti.